harka muraa kana dhageenye ani ka dhagee nama baratti illee himee jira jaarsa tokkotu jira jedhan gosti isaa jaawwi harka muraa an harki isaa harka muraa saniin jira jedhan yoo bakka maraa deemu qalbillee qaba dubbilee danda'a harree hannee harki nurraa muramne biyyaaf bilisummaaf oduuloolu muramnee argise harree hatu waan badaa beeytanii biyya Arsii keessatti harree nama laafatu hata yoo hattellee waan biraa yoo hatte malee waan biraa harree dhattee eegamuun bara inni jaarsi suni maal inni jedhee yoo gaafadhu homa isaa beekuu barbaade jaarsi tokko natti himnaani maaluma afaan hin katabna jedhee wanni aanolee kun amma akkuma argitan gaafsanirraa ka'ee amma kunoo siidan dhabamee bakka maratti ga'ee dikshinarii keessallee galee insaayikiloopidiyaa keessallee galee jira jechuudha. Kana baay'ee namatti dhagamsiisa jechuudha. Amma wanni dubbachuu barbaadu waan dheeraa ta'eef taarika kana obboleessi kiyya barreessi qajeelchi tartiiban himi waan naan jedheef maaliif namni martuu aanolee gaaf tokkicha taate azuulee gaafa tokkicha taate Oromoon immoo oduu azuulee dingayin duratti waggaa baay'ee turaa waan tureef lolli sun akkuma itti gahe himuun nurra jira. Maaliif azuulee gaafa tokkicha aanolee gaafa tokkicha fixan Arsiin akkamitti loluu danda'e maaliif Minilikiin kun gaafa lama deebi'een beeku yoo lolu san gaafa takkiin nama daaraa godhee biraa deebi'a Arsiin yoo 5 deebisiise suma san harkaan qabuu qaadii biraa deebi'an gizee 3 jaatanii bultumii fi ijoolleen isaa harkaan qabuu kaateet harki horamnaan biraa deebi'e beeytanii harkumaan ani gaafin gaafa qaqqammaa deebisan argatiniif oduu gaafsan isa qabanii maal godhinnaa jedha Arsiin deebis oduu gaafsan isa qabanii haga nagaariitti qabasa oduu isumaa qabanii hin ajjeesamu hin guddifatamu maaluma isa godhanii jechuutu jira kana jechuun kana taarika kana himuu waan irra tureef bal'isee isinitti himaa kana PowerPointii isinitti argisiisa warra Ingiliziyaa dandeettaniif warra afaan Ingilizii dandeettaniif kaan afaan Oromootiin tokko tokkoon hima maaliifii kun warra Ingilizii beeytanii waan asirratti jiru kan laaltanii kaan afaan kiyyaan irra deddeebi'eetiin hima tokkoffaa Arsiin kun diqqoo isinitti fakkaatti namni hin beeynetti Arsii jechuun lafa biyya Arsii waabeef Awaashin jiru oduun ta'in Arsiin bal'aa haga qal'atu hin beeytanii maappii kana kun qopheessi arguu hin dandeettanii maappiin kun biyyarra deemee laalee andallollee dhaqee ginniirrillee dhaqee kokkosallee dhaqee diidaa amara waliin ga'ee maappiin kun namni Arsii nagada fakkaata bal'inni isaa kun guyyaa keessa meeqa deemtan keessaa baatanii hin dandeettanii Arsiin akkuma beektan bakka lamatti addaan qoodama seeratti duritti akka jedhan amma baay'illee hin jiru wanni sun Arsiin yoo ta'e arsummaa ta'uu fi sikkootti galaa yookaan mandootti gala sikkisaa mandayyoo jedhan garuu maappilleen sirriitti addaan sirriitti hin baasu warri sikkisaa kun gara barii jira warri immoo mandoon gara kunoo dhiyaatii fi gara kunoo baaletti isaanitti jira kunniin asitti walitti gala Arsi yoo jedhan nama gosa takkitti oduu hin ta'in saba miliyoona baay'eetti laakkamu Amaarri yoo dhaqeetiin jedhu gosa takkitti oduu hin ta'in nama miliyoona waraanaa turan jechuudha agartanii Arsiin yoo ka'u Arsi jechuun gosa takkitti miti kana maappii isaati kuni kunoo maappii Arsiin itti facaatee ani gosa 100 ol walitti qabee gosa 100 ol 200 ol walitti qabee kan of dura maappii irra jira kun maappii jiru akkuma argitan namni kunoo amma kunoo gara waabee gamaa gamana jira gara kunoo garaachaa kanatti waa'ee irra jiru maqaan gosa maappiin kaa'e jechuu kiyya gosi kun martuu tokkichi ofiin jedhu obboleeyyan ofiin jedhanii lolli kun yoo ka'u kun martuu walitti dhufe jechuudha. Amma oduu lolan dubbanne duratti ka amma irra deebi'uun barbaadu baay'isee Arsiin gadaan bulaa ture. Gadaan amma reef dubbannu santu ture seera saniin bulan abbaa duulaa abbaa gadaa abbaa baallii jedhanii turaa turanii mootummaan hin jirtu jechuudha. Gara gadi aanu kanaan islaamummaan haaseentu malee gaafa haga sanitti gadatu jira. Ka lolli kun yoom ka'e yoo jettani Arsiin bilisa malee mootummaa biraan qabanii mootummaan hambaa isaa biteen beeku bobba'anii lafa ofiitti irratti turanii lolli kun lakkoon kan jalqabeetiin jire mootummaa biyya Amaaraa yoo kaatu mootummaan biyya Amaaraa kakaaten Saahila Sillaasee an tokkotu ka'e Saahila Sillaaseen sun kan nama Oromoo lawaa dhabamsiise beeytanii nama Oromoo warra Salaaleen warra Shawaa jennu kana warra amma Tuulamaa kana kalafaa fixee qabsiisee biyya Shawaa qabate jechuudha dura innummaan Shawaa qabatee jennaan biyya Arsii dhufuu yaadee Arsiin mo'atee ofirraa deebise kana anaa miti soorsi isaaniitu jira ofirraa qabanii deebisan inni dadhabee jennaan ilmi isaa Hayila Malakoo kan jedhamu itti dhufe isallee mo'atanii deebisan beekaa lolli Arsii bee amma calqabane 1840s agartanii 1844 silaa gaafuma Shawaa qabatan san qabatan idduma kana immoo galteen takka galtee mootummaan Itoophiyaa hin kuftee Shawaatun hin kuftee Teediroos dhufee miilikuu mataan isaatiifuu qabameet biyya sanitti gale hafuura baafatan jecha hagasan gaafa achii deebi'e kaammoyalli kamma diizaayinii isaa
biyya kana bal'ifatee mootummaa shawaa kana bal'isuu calqabee achirraa kan dhufuu calqabe lammata haga achii deebi'e Teediroos irraa badee achii deebi'e tokkoffaa wanni beekuun sira jiru Teediroos Minilikii harka muraa kana hidhii muraa kana Teediroos hin jalaa baratee deebi'e. Teediroos Oromoo harka muraa ture hidhii muraa ture Minilikiin kun immoo kana barate gaafa achii barate achumatti godhaa jiran jechuudha jalaa barate. Achirraa immoo deebi'ee gaafa tokko Raas Daargeen jedhan kun eega Salaaleen qabate duubatti 1979 san qabachuuf yaadee ture gaafsa illee mo'atameeti deebi'e jechuudha. Odumaa lolluun calqabinu yeroo sadii mo'atan jecha. Maaliif deemanii karaan kun akka beektan ekonomiif biitti Arsii bareeda Minilik mootummaa ijaaruu hajamee horiin Arsii lafti Arsii qabamuu isarra ture. Wotaadara ijaaratee waan nyaachisuun qabu achii lafa sana qubachiisuu barbaade. Karaa lammaatiin immoo poolitikaa jechuun mootummaa impaara ijaaruu egaa hajamte. Oduu Arsiin qabanne impaara ijaaruu hin dandeettu. Arsiin kaagartii handhuuraa biyya Oromooti gara ura kibbaa kanallee achirraa qabachuu isarra ture. Minilik immoo yoo tokko akkuma dhageettan yoo Awurooppaan adda addaan biyya ambaa qoodamuu calqabdu san maal jedhee katabe xalaa tokko warri alaa dhufee lafa biyyanaa kana yoo addaan qoodamu ani waa harka maradhee taa'aa jedhee katabe. Harka maradhee taa'ee jechuun anillee waan faranjiin goodu san godhaa biyya kana qabadhaa jechuu isaati. Kana waan ta'eef biyya sanii bal'isa ture. Karaa lammataa immoo amma namni hin dubbataa oduu istiraatejii. Istiraatejii jechuun biyya Hararii qabachuu barbaade. Biyya Booranaa dhaquu barbaade. Biyya Baalee dhaquu barbaade. Kana oduu Arsiin hin qabanne waan ta'eef biyya Arsii deemu isarra ture. Kana achumarraa deemaa jira jechuudha. Arsiin maaliif danda'ee ofirraa deebisuu danda'e? Kan amma baay'isee deemu keessa deemuu hin danda'u. Reefuu illee dubbannee jirra. Arsiin seenaa isaa keessatti waliin lolu. Walitti duulu. Waliin ajjeesu. Yoo lolillee addaan akkuma reef dubbanne kanatti gumaan fixatan malee walitti duulu. Tokkicha jechuudha. Yoo Minilikitti dhufu afaan tokkichaan itti ka'an. Lammata immoo Arsiin nama baay'ee qaba. Nambariin amma jedhan kun hin beekamni gara miliyoona jedhanii garii nama 100,000 ba'anii namnummaan kun militaarii Miniliksan caalaa ture. Lammata immoo akkuma dhageettanii amma bal'isee dubbadhaa liidarshiippii bareeda argatan. Waan ani hin beeku waan akkana ta'eef liidarshiippii san keessaa guddaan tokko ka beekame Leenjisoo Diigati. Dhageettanii dhagoottanii maqaan namni dhageenye jiru Leenjisoo Diigaa. Arsiin namicha jaarsu tokko gaafadhee maal naan jedhe. Arsiin korma qabdii korma tokko qabdii jedhan. Kormi sun eenyu Leenjisoo. Kormi lama jiru beektanii biyya tokko keessatti Leenjisoo korma sanii inni korma santu isa jechuudha liidarshiippiin sun. Arsiin gaafa inni du'e maal jedhan namni dhufee walitti ani badee jedhanii namni boonnan ijaarsi tokko maal jedhee ka'ee dubbateedhaan badee namni ani badee ani gaafa namni du'u lakki jedheen jedhan waan akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuun huu hafnee jedha jedhan. Bareeda naa himaa akkasitti akka midhaan nyaatu agartanii akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuun huu hafnee jechuudha agartanii. Akkasitti gartee wanni kun akkanatu jira. Ka amma wanni dubbachuu barbaadu oduu aanolee fi azuuleen dubbannu duratti Arsiin wanna seenaa isaa keessatti lola hedduutu ture. Lolli hedduun ture tokko lola qalaxaati, tokko lola albasooti, tokko lola haroo hammoomotaati, tokko lola dibbeeti, lola duddotaati. Kunniin martuu gaafa amaarri mo'atamee deebi'e jechuudha. Taarikatti argisiisu maap irratti isinitti argisiisa. Kunniin martuu qalaxa, albaso, haroo hammoomotaa, dibbee, doddota jechuun bakka amaarri itti mo'atamee kana keessa yeroo sadi marraa tokko sadi Minilik keessa jira mo'atamee deebi'e. Kana gabaabsee isinitti hima. Achirratti waan azuuletii fi aanolee bal'isee isinitti hima jechuu kiyya. Kaadura odumaa itti yaadatiin beela dhufe biyya amaaraa maaliif teetteenii nu eedanii qooyinee jennaani biyya Arsii kana dheessaamnaanii dhufan oduu namatti himin yooma dhufan namni itti kakka'eetiin jedheetumaan ofirraa deebise takkama ta duraati eetituu isaani sun yoo ofirraa sun deebisu Minilik kana yoo argeetiin jiru nama akkanatti yaa'eetiin gamaa gamanaan marsu badiin galte jara kana humnaanii muranneen dandeenyu nama hawaamneetiini mee nagahaa kennineefitiin akka nu gabbaran goonaa humnaan qabachuu hin dandeenyu jechuu jalqaban. Kana maal godhan ka amma namichi tokko ka hedduu deemutu jira. Namichi sun maqaan isaa Birbirsa Badhaasaa jedhaniin ka hedduu lamaan deemu. Isa itti ergeet
nama nutti ergaa jedhanii nama keessa mootii keessa nutti ergaa na arsii mootii waan hin qabnee fi suufaa kusoo jedhaniif daamuusu yan tokko filatanii itti ergan. Ayoo dhageettanii nama arsii beekaa keessaa guddaan yoo san ka beekame beekumsi akka isaan namni qabu hin jiru jedhanii yoo san beekumsa dubbileef gamna suufaa kusoo kun yoo inni dubbatu dhagaamu ka dhagayan. Dhagaamu ka dhagaa jechuun beeytanii gamna itti citaati jechuudha. Isa filatanii tokko daamuusu dargaggeessa tokko jaarsaa tokko dargaggeessa ergan asiin beeytanii baatellee jalaan erga oduu jaarsota erguu jar lamaan dhaqanii raawwatanii achi dhaqaniit miilikii nu gabbaraa jedhaan amma garbummaan kun amma dubbiin amma asirraa dhufa nu gabbaraa kun akkana nu kana jennaan maaliif si gabbarraa jedhaniin maaliif si gabbarra jedhaniin beeytanii haga amaatti amaarri na gabbaraa jedhe malee waan namni isaan gabbaruuf himee tokkottu himuu hin dandeenye maaliif sin gabbarra yoo jedhaniin wannuma isaan gabbaraniif namni itti himuu hin dandeenye haga ammaatittu maali wanni sin gabbaraniif jennaan qawwee ol fudhanii argisiisan kana qabna jechuudha. Kaama achitti jennaan namichi kun immoo maal jedha jedhanii usuu qondoon kun jarjara daamuun achumatti ilaaletti amma nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jedha nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jechuun hin bushaamii ni gagartee nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jaarsan jennaan lakkimii akkas hin jedhini galle biyya deebinee biyyattu ni didennaanii jedhanii biyya galaniiti kaa biyyatti gallaa deebi'anii jennaan namni amma walitti qaban jaarsota amma akka jettan gosa amma reefa asirratti argisiisee kana walitti qabanii namichi akka nuun jedhe maal goonaa jedhaniin namni maal jedha wannummaan isa gabbarruuf maaltu jira maal gabbaruu jechuun kun maali jedhanii hin beekani horii kenninaa lafa qodinaa fi nama yoo nutti ergan hin gabbara jechuun kanaa jedhaniin namichuma kana wannummaan gabbarruuf maalii nuun jedhan qawwee qabaa loltuu baay'ee qabaa jedhan kanaaf harka kenninaaree hin lollaa jedhaniin. Hilloltanii hillollee hin kakatanii achiraa lolli calqabamee gaafa kaa deebi'anii jennaan lakki namni dide nu amma nagaan barbaannu nagaan isin jettan kanan barbaannu yoo dhiiftan nu dhiisa yookaan yoo lol barbaaddan koottaa jedhanii birbirsatti himan birbirsa sun hedduu deema achirraa miilikkaa lammata dhufee maappilleetu jira maappii sana isinitti argisiisa maappii karaa irra deemanii kaan arsiini wanta jechuu calqaban nu amma jarri keenya gosti keenya xiqqishoolee gosa takka waggootoo hin dandeettu koolishinii uumna jedhan. Coalition jechuun nama gama tokkootitti akka wal gargaaru goonaa jedhan. Tokkoffaa amma ka arsiin bal'aa waan ta'eef coalitioniin tokko warri diida'a walii birmadhaa warri diida'a warri gadabiif sirkaa walitti muradhaan warri immoo caancoo warri gara dhiyaa jiru gara kunoo noorzii jiru gara amman dhaladhe kanaaf gara leenjisoo itti dhalate kana gara olaanu kana ka jiru caancoo jedhanii arsiin goonnoo wal waamti waayyuu jedhanii caancoo jedhanii bakka jiru ni wal caancoon wannoo tokko haa ta'uu jedhan poolishinii tokko haa ta'uu jedhan nu martuu akka dhufee nu bira tare yoo nu bira tare isinirraa dhaabnaa yoo isinirraa dhaabuu nu dadhabne ofirraa eega yoo isinirraa waraanee horii isinirraa hatee dacha'e nu gamanatti eenaa jedhaniin beektanii poolishin jechuun walii kalatee jira kun amma arsiin martuu diqqaa guddaan isinitti argisiisaa beerillee qooda keessa fudhatte beerri dhageettanii taarika Oromoo keessatti haga ammaa namni kama dhiira callaa dubbata. Biyya Cilaalootiif Albasoo keessatti beerri qooda lola keessatti fudhachuu evidansitu jira. Faranjitu argee faranjichi sun waan katabe isinitti hima. Kana ka muratanii itti ka'anii lammata kaa gaafa isaan deebi'anii dhufan qophaa'anii eeganii laga qalaxaa jedhan tokko qalaxa beektu namni biyya arsii dhalatanii beektanii qalaxni hawaashitti galaa qalaxa san keessatti eeganii nama kuma tokko ga'u fixan amaara beektanii namichi sun gosa diilamoo jedhaniiti komaandarri isa gaafsan amma leenjisoo hin dhufne iddoo kana jiru kuma tokko dhufee achi deemanii raawwatanii immoo qadiidaa bakka jiru hin beektanii achi yoo marsanii dhufan gamaa gamanaa garuu kaawwanni rakkoon jiraatu hin lolla jedhan malee kominikeeshiniin hin jiru warri militaarii dhuftan hin beektanii yoo ka gamasii dhufu ka tokkoon dhufu warri gadab oduu warri dakasii dhufe warra gadab hin fixanii warri kun immoo warri diidaa yoo dhufu sin fixanii miilik immoo horii gara 1,550 gahu haree deebi'e jechuu kiyya. Amma ka rakkoon isaa ka jiru ka amma yoo doddotatti dhufe amma kunoo leencoonni ganaa yaati amma leenci dhugaa ka lolaa komaandarri dhugaa amma as keessatti yaa'uu calqabee kana ka eenyu keessa jira wanaan jettan leenjisu mataa isaatinuu kun immoo jaatanee bultum seera jaatanee nagoo jaataneeti abbaa filma jechuudha. Kaawwan kana caalaatti immoo ka argisiiftaniitiin jettan ka guddaan ka beekame maqaan isaa ka beekame obboleeyyan lama katabee jiraatanaan duras irreessoo tongoo qal'ii tongoo jedhanii kun marti dargaggeessanii beektanii
nama walitti qabaniit biyya wannoo sanitti fixan doddota keessatti fixanii gaafsan ka gaashaa jaagree jedhan gaashaa jaagree jechuun boodigaardii isa ajjeesan gaashaa jaagree kan isa jala isa eegu ajjeesanii nagaarita san gaafsan irraa fudhatan. Nagaarita san muratuun waan guddaa beekaa nagaarita jechuu beektu nagaarita jechuun dibbee nugusaadha. Yoo inni dhufu dibbee sadhaanii jalaan deeman isa jala deema jecha dibbee san fudhatanii eessatti hin galan warra soddaa sayidii kennatti hin galan sabroo burkuuntetti hin galan burkuuntetti galanii sabroo beektu bakka jirtu dheeraa achitti itti onnoo godhan waan guddaa beekaa ka amma nagaarita san qabachuun isaanii amma mooraalii guddaa kenneef nagaarita eega qabanne amma kaajarattii ta argine tan amma achitti kennanii kakatanii itti sirbaa bulanii gaafa kaan achirraa calqabamee kaa leenjiso komaandarii ta'e namni isa gaafatu hin jiru san duubatti awuraa jechuun calqabe amaarri awuraa ka amma doddotaan maal jedha amaarri doddotaa yoon diboo taayan doddotaa yoon diboo taayan jechuun dhiira loltuu fi nama lolan sodaan asitti arganii maqaan doddotaa gaafa sanni ida'ame jechuu kiyya lolli viktiriin duraa ka dhugaa gaafa sanii achirraa akkuma isiniin jedhe ka amma jarriin kunniin martiin argame maqaan isaanii kun akkuma argitan kana ani yoo maqaa nama tokkoo dha'u namatti hin tolu beektanii akka historiyaan nama tokkichaa miti ka lole nama maraatu lole sawa mara lole kunniin komaandara waan ta'eef maqaa dhaa malee ka biraa hedduu jira jechuudha yoo dida'an deemtan ka biraattu jira yoo gadabiin deemtan ka biraattu jira yoo gara gammoojjii kana deemtan ka biraattu jira kunniin lola gaafa san keessa turanii kunoo warri harkaan qabu namicha kana jaatanii bultum akkanumatti harka bira gaanii mojoo biratti achitti qawween daadhaanaan biraa deebi'anii lolli kun ka'achumarraa itti sufee waa lama isinitti hima lolli amaaraa waa lamatti maqaa lama kennaniif tokko gisgasaayaniin tokko zamachaayaniin gisgasaa jechuun bakka dhaqanii saamanii horii qabanii waa haamanii dafanii deebi'an gasaggase afaan amaaratiin lafa dhiyoo jirtu itti maratanii oduu namatti awaajii hin baafne dhaqanii warra nama irra baalchisanii horii isaa haranii dafanii deebi'an guyyaa shan keessatti gisgasaayaniin biitti arsii dhiyoo waan taateef yoo rakkatan yoo waan nyaatan dhaban wal waamanii akka kunoo bineensi yoo horii reeqa argatu waamu kanatti wal waamanii bakka jiru maratti dhaqanii haranii deebi'an gisgasaayan zamachaani kamiili qophaa'ee dunkaana fe'atee waan na jiru mara nama akka seeraatti deemu ji'a sadiif deemu jecha biyya arsii wanni miidhamteef waan dhiyoo taateef sanu gara asaanu kun gisgasallee itti godhaa turan gisgasallee itti godhaa turanii zamachallee itti godhaa turanii kuni lammata ka 84 sanillee deebi'eetiin gisgasaa san dhaqan amma kun immoo waan ajaa'ibaati amma odumaa isaan yaadatiin miil dhufe odumaa arga isaan hin qabin dhaqeetiin ol dabaree gara albasoo dhaqee albasoo hin beeytan isinu biyya jiitu qarsaa ol gara galee horii kan haree deebi'e jennaan amma leenjisuufa maal jedhan amma qabneen dandeenyu waan bira mala baafnaa jedhan maal goona jennaan horii inni haree deeme horii isaan harkaa dachaafannaa nama lollee hin dandeenyu namni kennan ga'u yoo inni dhufee bakka haroo hamoomotaa kana ga'u hin beeytanii riftivaalii keessa bakkee kana ga'u farda leenji'in erbee goggogaa itti kan erbee suqqoonnoon ta'in hin dhifamin doydatti hidhanii gogaa doydatti hidhanii farda dhibba ga'u itti gadhiisan gogaa farda jechuun kaachitti fardi sun achi seenee waan godhe kaa fardi leenji'amin horiin takkichi namni achitti horii sammatti harkaa dachaafatan jechuudha horii isaa walitti qabanii horii kan dhibba tokko ta'u kuni eegan lolullee dadhaban karaa horii itti dachaafatanii jechuudha sunillee achitti tolee haroo namootaa sun kana evidansi jira faranjiitu himee miili karkuun qullaa dacha'e waan qabu militaariin badee fardi isaanii jalaa badee garii lukaan dacha'an fardi maan isaan deemanuu jalaa badee gaangeen jalaa baddee miila lukaan galan jedhu salphina guddaa beeytanii kun militaarii keessatti tokko isaa kunillee kun 85 ani kun wali dubbatamillee hin jiru amaarillee dubbannee miil dhukee oduu horiin qabin oduu waa tokko boojiin deebi'an kana jechuun harkaa dachaafatan jechuudha horii kana isaan qabu kana wanni godhan taaktikiin isaanii tokko simple yoo inni gadabiin deemu yoo inni albasoon deemu haga achi ga'u eeganii raawwatanii yoo inni isaan galan karatti eegan garumaan deebi'aa mere Awurooppaan hin deemanii horii karaa harkaa dachaafataa turanii 85 sunillee harka qullaa deebi'ee jedhanii kun evidansiin baay'een jiru wanni achitti ta'e isinitti himuu hin danda'u achirraa ka amma kunoo bakkeen dubbachuu barbaadu kunoo kana amma kunoo tanaan dura hannaa ragalleen hin jiru miili haga amma ga'utti biyya arsii qabachuu waan barbaadeen fakkaatu
hateetuma deemuu callaa barbaada. Amma kunoo qophaa'anii dhufan. Qophaa'u jechuun amma jimmaan qabee wallaggaan qabee amma militaariin isaa walitti dhufe jechuudha amma. Diinni isaa kaafe eenyu amma arsii callaa arsii booda harar calanqoo fa'aa arsii dhaquu arsii fixanii calanqoo taruu jedhan achirraa. Amma kaa maal godhan wallaggaan eegaa qabe duubatti arsii kana gabbarsiisuu nurra jiraa jedhan. Maal goona jennaan waan barbaachisu mara goonaa jedhan. Wanna barbaachisu jechuun harkarlee murree harmallee murree waan barbaachisu afaan hin jedhani waan barbaachisu goonaa jedhan. Amma maal jedha akkuma dhageettan duraan komaandarri miiliki hima ture mataa isaa ofumaa deemaa ture. Namni biraan jiru jechuu kiyya keessa jala deemu malee. Amma maal jedhaan raas daargee kanaa fi ati amma komaandarrisii biyya arsii kana qabadhu biyya arsii kana moo attasitu bitaa jedhaan. Raas daargeen kun obboleessa abbaa isaati obboleessa Hayila Balakooti. Ka biyya Salaaleen biyya Guraagee biyya Shawaa kana qabate inni waan akkanaa kan harka muraa kan irraa muruu ekspertiidhaan kun evidensi jira. Waan amma asinitti himaniitiin namaan sodaachisanii arsiitu akkana godhaa gojiitu akkana godhaa karrayyoo akkana godhan kana aadaa isaaniiti. Evidensii waan jarri sun irratti ga'e namicha san peejii lamatu jira afaan Faransaatirraa Ingilizitti hiikee pooblishii fi godhuufiin daddaayoo hojjeman. Akkasii ka amma kaa biyya asitti itti adeeminu azuuletti adeeminu amma kaa muratanii maal jedhan si fakkaatan amma kana muratan jechuudha. Fardi keessan haa gabbatu gaangin haa gabbattu namni marti ka qawwee qabdan ka qabdee qayboo qabdan tokkichi nafinaa kootta'aniin gaafa abboo kun asirratti hin argitan yoo arguu dandeettan. Abboo jechuun faasikaan bahee torbaan tokko jechuudha. Faasikaa bahee asitti tolaa agarru jedhan. Faasikaa bahee kan amma kun awaajii guddaa beekaa lolli namni jiru mara nama qaban nama jiru amaara ka ta'e isaan jala deemu mara fidanii qophaa'anii ka'anii arsii duula calqaban. 86 beeka amma kun amma loluma jira. Amma deemanii yoo jedhani deemanii tumaanii qarsaa keessa deebi'anii baddaa keessa deebi'anii albasoon dhaqan. Arsiin kaaf abbaa fardaati rabbis sinuu fide aniin hin qubatan isaan baay'ee waan qabaniif meeshaa waan qabate kuma 30 ta'e kuma 40 ta'e ganamni hin beekamu ciisan albasoon hin beekanii bal'inni isaa achumatti itti marsaniit halkan tokkichatti 2,000 ajjeesan 1,000 gaafsan ajjeesanii lafa haqatan jedhanii ajjeesanii lafa haqannee jedhan namni haqa ajjeefame hin beekamu disalviyaakiin tokko nama 2,000 ajjeesanii jedhan 2,000 halkan tokkotti deebi'aati yommuu isaatu ka duraan waakkatu kitaaba isaa katabu Gabrasillaaseen jedhan nama 700 ajjeesanii jedha gaafsan. Kun jechuun waan guddaa beeka. Namni arsiin eboon ka'ee amaara warra hidhate halkan tokkichatti nama 700 kama inni jedhanii yoo fudhanne 700 jechuudha. Kuni ka arsiin haga ajjeesee hin beeku haga ammaatitti jechuudha. Haalolan malee kan agartanii ciisanii dhufanii addarra waan ciisaniif itti wal guuraniit fixanii haraa galatoon kuni ka yoo beekuu baattan maqaa isaa dhaga'uun ittanii warri warqata keessa dubbattan historiyaanii beekame. Waan ajaa'ibaati namichi kun akkatti dhaga'illee kana mara hin beekamu. Histiriin kiyya guddaan isarraa dhufe namichi kun 5,000 dhumee jedha gaafsan amaarri 5,000 hin ta'a jedhan waan asii miti. Sun hin ga'u kaa beeka amma arsiin gaafa lammataa immoo kaa xiqqoo gowwummaallee maqabanii keessa gaafa lammatallee itti deebi'an achumatti deebi'anii jennaan gaafa kaa'anii qophaa'anii waan eeganiif nama arsii fixan. Gaafa lammatallee achitti eega fidhanii deebi'anii amma kaa wanni arsiin bade lolli arsii wanni bade yoo san torbaan takkaa lama yoo duulan addaan balanii addaan baffaca'an. Beetanii akka amma warri sooraa godhuuf kanan turu agartanii walaa itti duulanii raawwatanii waan nyaatan oo fidhatan addaan faffaca'anii qeefii dacha'an gariin baalee ka dhufu achi dacha'aa ka gammoojjii dhufu achi dacha'aa isaan amaarri haga arsiin itti duulu san eegataniit huuxa jala ta'anii yoo isaan achi immoo addaan faffaca'an ka'anii deeman. Amma ka arsiin addaan faca'anan torbaan lama ol turee ol hin danda'anii gadabiin dhaqan. Gadabiif sirkaan dhaqan amma reefu wal maappii isinitti argisiisaa higer. Maappii kan amma for the first time amma durumarraa calqabee miilli albasoon keessa taree gadabiin dhaqee asaasan dhaqee kofaleen dhaqee bakka silaa biyya amma arsi jennuu kana waa beeka mana ka jiru qabate jechuu amma qabatanii as keessa gara gariin sirkatti qubatan amma sirka keessa deebi'anii amma raas daargee injifannoo jedhanii arsiitti azuulee achitti dhiisi ati asuma taa'anii namarraa haaranii. Ati taa'an biyya deebi'aa ati biyya kana qabatu sirra jira abbaa feete waan feete godhi ani biyya deebi'aan amma ka san callallee miti yoo biyyatti amma oduu isin akkuma achirratti hin tarretti wanni akka reef isin jedhe sani lola guddaa beekaa dhiirri dubartiin hin hafne
Gaafa lola keessatti qooda kudhataa ture kun asirratti akkuma argitan namichi kun Antoonolii Aniini biyya Xaaliyaanitii dhufee gaafsanii miilikii wajji deemaa ture lola san. Gaafa Cilaaloo inni dhaqu amma gaafa Albasoo kana dubartiin fardarra yaabbattee dhiira wajji lolaa turtee jedha. San callaa oduu hin ta'in yoo namni qabu achitti isaan ajjeesuu barbaadaa turtee jedhan. Akkanatti fakkaatutti ka amaarri wannummaan gadoo itti qabaateetiinuu harma sammuu reefuu tokkoo kanaaf ta'uu danda'a. Maaliifii itti duulte akkuma dhiiratti ajjeesaa turte jecha kun anaa miti kakata beeka evidensii afaan Xaaliyaan irraa hiikamee namicha gaafsan ija ofiitiin arge gaafa achitti lola sanii san 86 achi taree amma ka deebi'anii gaafa achi deebu ka amma ka lolli dhumu beeka yoo inni achitti Albasotti dhumu yoo inni Albasoo irraa gad deebi'u garanatti eegan. Amma maal godha sitti fakkaate halkan marsaniiti ibiddaan guban kaampii meesaan ammallee leenjisoo keessa jira. Leenjisoo maal jedhaniittis itti dhaadatan.